Harka fuuni daawwattoota keenyaa oduu yeroo kanaaf qabnu sin dhageessinaa oduu waliin Ambaayiluu Nachooti. Shakkamaan sanada sobaan qarshii miliyoona 89 ol gowwoomsaan dabarsuun barbaadamaa ture to'annoo jala ooleeraa jedha poolisiin federaala. Namni sanada wabii baankii sobaa fayyadamuun baankotaa fi dhaabbilee garaagaraa irraa qarshii miliyoona 89 fi 200,000 fi 96 ol gowwoomsuun shakkamaa ture namoota waliin hojjetan dabalatee to'annoo jala ooluu poolisiin federaalaa kaleessa beeksiseera. Poolisiin shakkamtoonni kunneen aangoo isaanii fi hanqina sirna to'annoo fayyadamuun sanadoota sobaa qopheessuun baankii gadaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa fi baankii daldala Itoophiyaa irratti yakka malaammaltummaa cimaa raawwataniiru jechuun ibseera. Qorannoo jalqabaa poolisiin ibseen hoogganaan dhaabbata dhuunfaa Godar Wine Trading Geetahuun Mallas Lehayyi jedhamu hoogganaa baankii gadaa Damee Agamsaa Abdiisaa Tolasaa Dabalii waliin ta'uun chaappaa fi mallattoo mootummaa fayyadamuun sanadoota sobaa qopheessaniitti fayyadamaa turuu qorannootiin bira gaheera jedha. Galmeen qorannoo poolisii dabalata akka agarsiisutti shakkamtoonni sanada wabii liqii sobaa qarshii miliyoona 23 fi 296 ta'u waldaa hojii gamtaa qonnaan bultoota maqaa Kaayyoo Hedduu Weeraa jedhamuuf dhiyeessuun akkasumas dhaabbata Feenaan Mohammed Bashir jedhamu irratti sanadoota dhugaa fakkaatan fayyadamuun maallaqa argachuuf yaalii taasisanii turanii jedha poolisiin. Namni biraa Ababoo Mokonnon jedhamu ammoo gocha yakka sanaa qindeessuu fi raawwachuu keessatti gahee olaanaa taphateera jechuun poolisiin to'annaa jala oolcheera. Akkasumas shakkamaan guddaan Geetahuun Mallaksi jedhamu kuni kanaan dura baankii hojii gamtaa Oromiyaa irratti qarshii miliyoona 28 fi baankii daldala Itoophiyaa irraa ammoo qarshii miliyoona 18 sanada sobaa fayyadamee gowwoomsaa raawwateera jechuun poolisiin eereera. Namoonni uffata poolisii magaalaa Gaambeellaa seeraa lana uffachuudhaan meeshaa waraanaa daddabarsaa turan to'annoo jala oolanii murtiin irratti murameera. Manni murtii olaanaa magaalaa Gaambeellaa namoota dhuunfaa uffata poolisii eeyyama malee uffachuudhaan meeshaalee waraanaa mootummaa qabatanii argaman irratti adabbiidhaa fi maallaqaa murteessu waajjirri koominikeeshinii magaalaa Gaambeellaa ibseera. Manni murtichaa murtii isaa kan dabarse namoota 12 kanneen galmee koonistaabil Raang Ujuulu jedhaman irratti yoo ta'u himatamtoonni kunneen kanaan dura dogoggora naamusa sababa godhachuun miseensa poolisii irraa kan ari'amanii fi gariin isaanii ammoo miseensotuma poolisii kan hin taanedha jedha poolisiin. Namoonni dhuunfaa kunneen uffata poolisii eeyyama malee uffachuudhaan miseensota poolisii naannichaa waliin gara ajaja giddu galeessa Daalol irraa deebi'aniif leenji'uuf osoo deemaa jiranii to'annoo jala oolan. Manni murtichaa ragaalee dhuunfaa fi dookumentiiwwan dhiyaatan qoratee gochi kun seeraan alaa fi uummata burjaajessaniiru jechuudhaan tokko isaanii hidhaa waggaa tokkoo fi qarshiitiin adabeera. Oduma wal fakkaatutti naannoo Gaambeellaatti miseensonni poolisii leenjii haaromsaarra jiran yakka waliin dhahaniiru jedhamuun 48 mana murtiitti dhiyaataniiru. Walitti bu'iinsi dhiyeenya kana naannoo Gaambeellaatti mudate hordofee leenjii haaromsa miseensota hundaaf kennaan jira kan jedhe koomishiniin poolisii naannicha yeroo gamaggamamutti namoonni 48 yakka waliin dhahaa hojjetaniiru jedhaman hidhaa cimaa waggaa tokkoo fi walakkaa akka adabaman murtaa'eera jedheera. Naannoo Gaambeellaa keessatti sababa eenyummaa sabaatiin haleellaan yeroo adda addaatti raawwatameen lubbuun namootaa hedduun yeroo bahu hinuma dhaga'ama. Jaarmiyaan Idil Addunyaa Crisis Group jedhamu muddamni kaaba Itoophiyaatti mul'ate kun balaafamaadha jechuun ibsa baaseera. Jaarmiyaan Idil Addunyaa Crisis Group jedhamu muddamni mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi naannoo Tigraay akkasumas Eertiraa gidduutti hammaate waggaa 3 booda gaanfa Afrikaatti waraana balaafamaatti deebisa yaaddoo jedhu akka qabu ibseera. Jaarmiyaan sun ibsa isaa keessatti haalonni waraana kaasisuu danda'an mudachaa jiraachuu eere waraana eegaluun salphaadha garuu waraana dhaabsisuun baay'ee ulfaataadha jechuun ibsa isaa keessatti himeera. Damee Afrikaatti hoogganaa sagantaa kan ta'an Muriitaa Mutiigaan waraanni haaraan Itoophiyaa Eertiraa fi naannoo Tigraay gidduutti ka'uu gatii guddaa nama kaffalchiisa jechuun himaniiru. Balaan mudachuu malu qaamoleen sadanuu akka ofirraa qusatan waan dhiibbaa uume fakkaata ta'us akka deebi'een kaane caalatti hojjetamuu qabaa jedhan. Daayiriktarri itti aanaa dhaabbatichaa akka ta'an Maagiina Staayilar erga waraanni Tigraay dhaabbatee booda hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa akkaan laafeera jechuun qeeqaniiru. Gaazexeessaan Ajaans Firaansis Pirees gara naannoo Tigraayitti akka hin imalle dhorkamuun dhaga'ame. Tajaajilli oduu Faransaay Ajaans Firaansis Pirees gaazexeessaan isaa
kamisa gaafa guraandhala 19 bara 2026 gara naannoo Tigraayitti akka imalle dhorkamuu ibseera. Dhaabbatichi gaazexeessaan isaa kun magaalaa Finfinnee kan jiru yoo ta'u eeyyama seeraa kan qabu yoo ta'u gara magaalaa Shiree imaluuf yeroo jedhu ministeera dhimma alaa Itoophiyaa irraa eeyyama hin qabdu jechuun buufata xiyyaaraa irraa deebifameera jedheera. Ajaans Firaansis Pirees gabaasa isaa keessatti Itoophiyaan sagalee mormitoota ukkaamsuu isheetiin dhaabbilee mirga namoomaatiin yeroo baay'ee akka qoratamtu taatee jirtis jedhee ka'ee baatiiwwan muraasa darban keessatti gaazexeessitoonni hedduun hidhamuu yookaan eeyyamni isaanii akka qabu taasifamuus ibseera. Torban darbe keessa Itoophiyaan humna addaa Sudaaniif iddoo leenjii kennitee jirti jechuun Reuters gabaasuu hordofee eeyyamni gaazexeessitoota isaa 3 akka haaromfamne ibseera. Dhaabbanni gaazexeessitoota daangaa maleeyyii gama isaatiin gaazexeessaan Ajaans Firaans Pirees imala irraa ugguramuun mirga odeeffannoo argachuu gaazexeessaa seeraan galmaa'e irratti dhiibbaa raawwatamedha jechuun balaaleffateera. Kunis Itoophiyaa keessatti miidiyaalee idil-addunyaa irratti dhiibbaan godhamuu dabalaa dhufuu isaa agarsiisa jechuun ibseera. Akka gabaasa waggaa gaazexeessitoota daangaa maleeyyiitti bilisummaan pireesii ilaalchisuun baasetti Itoophiyaan biyyoota 180 keessaa sadarkaa 145 irratti kan argamtu yoo ta'u yeroo ammaa gaazexeessitoonni 5 mana hidhaa keessa jiru jedheera. Afrikaatti namoonni yakka saayibariin shakkaman 651 to'atamaniiru jedha Interpol. Dhaabbanni poolisii idil-addunyaa Interpol Afrikaatti namoota yakka saayibariin shakkaman 651 to'adheeraa jedheera. Dhaabbatichi miidiyaa hawaasummaa isaan akka beeksisetti duula maqaa Operation Red Card 2.0 jedhuun gaggeesseen biyyoota Afrikaa 16 keessatti shakkamtoota yakka saayibariin irratti raawwatan to'adheeraa jedhe. Shakkamtoonni kunneen investimentii onlaayinii, daddabarsa maallaqa moobaayilaa akkasumas iyyatawwan liqaa sobaa karaa onlaayiniin gaggeeffaman seera qabeessa fakkeessuun kasaaraa doolaara miiliyoona 45 ol qaqqabsiisaniiru jedha dhaabbatichi. Itti dabaluudhaan dhaabbatichi maallaqa saamame kana keessa doolaara miiliyoona 4,300 ol deebiseera jedheera. Namoota yakkichaan shakkamuun to'ataman dabalataan meeshaaleen elektirooniksii yakkichi ittiin raawwataman 2,341 to'atamaniiru. Marsaaritiiwwan shakkamtoonni kunneen itti fayyadamaa turan 1,442 cufamuus beeksiseera. Shakkamtoonni kunneen miidiyaalee hawaasummaa fayyadamuudhaan uummata burjaajessaa akka turanidha kan inni kaase. Haleellaan saayibarii qindaa'aa sadarkaa idil-addunyaatti yaaddessaa ta'aa dhufuu kan ibse dhaabbatichi yakkicha ittisuuf tumsi waloo barbaachisaa ta'us yaadachiiseera. Haleellaa diroonii daangaa Itoophiyaa fi Sudaan irratti raawwatameen lubbuun nama tokko darbuun dhaga'ameera. Haleellaa diroonii kamisa kaleessaa daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa irraa magaalaa Kumruk naannoo Blue Nile jedhamu keessatti raawwatameen lubbuun nama tokko darbee namoonni 8 ammoo madaa'uu isaanii Associated Press gabaaseera. Manneen 16 barbadaaniiru ka jedhu Associated Press bulchaa magaalaa Kumruk Abdullaati Mohammed Alfaaqii fi qondaalonni mootummaa Sudaanii akka ibsanitti jedhe haleellaa sana humna addaa Sudaanii fi michoota isaa sochii bilisummaa uummata Sudaan kaabaa jedhamantu raawwate jechuun komateera. Sochiin bilisummaa uummata Sudaan kaabaa yeroo ammaa naannoo Blue Nile fi daangaa kibba Sudaan to'achuuf socho'aa jira. Kumruukii fi naannolee dhiyoo jiran bakka lola cimaa ta'aniiru. Lolli Sudaan keessatti itti fufee lubbuu fi qe'ee namoota hedduu gaaga'eera. Oduma wal fakkaatuun Ameerikaan qondaalota waraanaa Sudaan irratti qoqqobbii irra keessetti. Sudaan Tribuun akka beeksisetti qoqqobbiin irra kaa'ame qondaalota waraanaa olaanoo 3dha. Ameerikaan kana jettee ibsaa baastu malee qondaalonni waraanaa qoqqobbii irra keessa eenyu akka ta'e ifatti waan kaasteettu hin qabnu. Kanaan duras UK fi gamtaa Awurooppaa dabalatee biyyoonni tokko tokko qoqqobbii humnoota waraanaa Sudaan irra kaa'uu isaanii isinii gabaasuun keenya kan yaadatamu ture. Iraan waliigaltee irra gahuuf guyyaa 10 qabdii kun ta'uu baannaan Ayaatolaan Alii fi lammiileen Iraan eessayyuu gahuu hin danda'an jechuun Doonaald Tiraamp yaadachiisan. Doonaald Tiraamp Iraan guyyoota 10 dhufan keessatti waliigaltee irra gahuu qabdi taa'uu baannaan tarkaanfii waraanaa akka fudhannu nu beekaa jedhan. Ameerikaan Iraan wajjin waliigaltee irra gahuuf yookaan ammoo tarkaanfii waraanaa fudhachuuf guyyoota 10 itti aanan addunyaanis arguuf jira jedhaniiru. Tiraamp kana ka dubbatan walgahii jalqaba dhaabbata ofii hundeessanii boordii nagaa Waashingiten jedhamu irrattidha kan isaan kana kaasan. Ameerikaan guyyoota dhiyoo asii xiyyaarota qaqqaalii dooniiwwan waraanaa dabalatee gara baha giddu galeessaatti geessaa jirti. Ameerikaan humna dabalataa garas kan ergaa jirtu mariin dhimma niikuleeraa irratti Iraanii fi Ameerikaa magaalaa Jeneevaatti gaggeessan waliigaltee qabatamaa irra osoo gahiin hafeetidha. Miseensonni koongireensii akkasumas kan dimokiraatotaa fi riippaabilikaanotaa tokko tokko
sochii Tiraamp kana taasisuu mormaa jiru. Ameerikaan dhaadannoo akkasii erga dhageessistee booda Iraan xalayaa ariifachiisaa akeekkachiisa cimaa qabu gara dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ergiteetti. Iraan xalayaa barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutereezii fi mana maree nageenya dhaabbatichaaf barreessiteen weerara waraanaa kamiifuu deebii murteessaa fi madaalawaa akka kennitu mirga ofirraa ittisuu chaartara dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jalatti qabdu akka fayyadamtu ibsiteetti. Iraan weeraramuun yoo ishee mudate buufataalee meeshaalee fi qabeenya humna diinaa naannicha keessa jiru waliin hidhata qaban irratti xiyyeeffachuun akka seera qabeessatti akka ilaalamuuf xalayaa sanaan akeekkachiifteetti. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddarri Iraan Amir Said Raavaaniin kamisa xalayaa barreessaniin sochiin Ameerikaan Iraan irratti haleellaa waraanaa raawwachuuf taasiftu qeeqaniiru. Dubbiin pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan irratti dubbate balaa weerara waraanaa dhugaa agarsiisaa jedhan. Iraan garuu waraana akka hin barbaannes xalayaa kanaan ibsineerra. Yoo weerarri ishee irratti baname garuu tarkaanfiin madaalawaa fudhachuun deebii akka kennitu ibsiteetti. Ameerikaan bu'aa tilmaamamuu hin dandeenyee fi to'annaa ala ta'e kamiifuu itti gaafatamummaa guutuu fi kallattiin fudhattisii jedhan. Dubbiin itti aanu hoo maali kan jedhu ammoo bullee walumaan kan ilaallu ta'a. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu guyyaa har'aaf qabannee kanumaan goolabnaa waan nu daawwattaniif horaa bulaa.